Kanaafuu as keessaa akka dafee nu baasu hin baasin inni as taa'es takkaan ulaalee hin beeku as dhufeeti. Uummanni amma lafa jijjiisaa jira. Warri huduudha qabame nama hedduu jira amma nu keessa hin danda'e bitatu hin danda'u namuu jawwaala argatu hin danda'u amma kana gosatti hedduunni uummatatti gurguratanii akkasitti namni dhosaan haasa'amaa jira. Viidiyoo namni rakkootti jiru danda'e waraabbataa hin jiru. Namu nyaata argataa hin jiru. Nyaataan gadi koo ol balsan kana yoo namarraa hir'ate itti nuuf hin buutanii namuutaan adda adda godhatee nyaataa jira. Mootummaan kun jinabii tasgabbii qaba nagaan jira maaliif nu galchine moo akkuma jara duraanii sanitti nu dararuu barbaadee jira. Maaliif kun ta'uu qaba? Kan barbaannu amma mootummaan kun tarii nutti murteessinee wayim siniin galchaan hin jiru hin baasin as jirus dhufanii nu laalan jiranii. Nuhilleen sababa taatee yoo dandamanne rakkoo kee jiru daa'imman meeqatu rakkataa jira dubartiin meeqa rakkataa jira manguddoo jira amma manduggoo meeqa dhukkubsatu jijjiisaa jira kan ammoo namuu jawwaala argatee rakkoo isaa danda'e ni matu namni kan isaama kana tostaadan amma argannee sinitti bilbilatu sagalee akka nu taatan sinitti bilbilachuu dandeenya. Kanaafuu uummanni Itoophiyaa hundinuu masjiidatti bakka hundattuu akka nu illee as keessaa nu baasu furmaata akka nuuf hindaniif kara keessan bilbiluu dandeenye. Kanaafuu uummata biraan sagalee keenya uummata addunyaa biraan nu gahaadha. Namuu rakkoo adda addaatiin saaxilamaa jira mana yaalaa argataa hin jiru. Kana waan ta'eefuu namni hedduutu amma ciciisaa jira yeroo ammatti ilaalamuu yoo qaama waan dhiqatuu samunaa dhagee sunuu dhukkuba namatti ta'anii beekanii namuu samunaan asitti qaalisaa dandeen dhiqatu osoo argateehu maallaqa asitti riyaalan deema namuu duudha qabame namni dimbara qabame dandee waa takka bitatu hin dandeenye utuu hin jiratu hin dandeenye. Kanaafuu uummata Itoophiyaa hundatti nu iyyaadha. Wanni keenya kun nu ilaalamuu qaba. Namuu walakkaa waggaa gahaa jira. Amma namni waggaa deemaaf jennee yeroo duraanii arafambooti nu galchan jennee abdii godhaa turre amma abdiin keenya dhumee jira. Maaliif akkasitti nu laalutti jiran? Kana uummata biraan nu gahaadha. Warra paarlaamaa jirutti nu iyyaa warra beekamtii adda addaa qabutti nu iyyitanii akka iyyaarra nu oolchitan barbaadu. Tole aga live irra jirra namoota baay'eetu isin dhaggeeffachaa jira. Anis sagalee keessan kan namoonni baay'een dhaggeeffatanii akka hawaasa biraan isinii gahan namoota dhiibbaa uumuu danda'an biraan akka isinii gahuuf live galanis dhimmuma keessaniif live seenee mee ati ituu silkii kana biraatti hin dabarsin jecha dhumaa wanta dabarfattu jiraate meeme. Afaan biraatiin. No, afaan Oromootiin namni biraa afaan biraatiin akka dubbatu ne naffeerra garuu ati dhuma irratti wanta jettu jiraate kan biraa. Warra waan inni barbaadamu uummati amma asitti dararamaa jiru kun baatii sadii afuriin duratti naannoo Makkaa fi naannoo Taayibsanatti paaspoortii gaafannaa jedhamee raayyaa ittisa biyyaatiif riyaala dhibba lamaa gumaachaa ture. Gara maallaqa tuuti riyaala kuma dhibba meeqatu mootummaaf galee jira. Uummanni kun akkasitti amma hidhamee mootummaa sanii gargaarsa galee amma hidhamee maaliif dararamaa? Maaliif mootummaan filaa mootummaa gargaaraa jira? Maaliif mongalchine doolan jira akkuma biyyaan torbanitti fudhatanitti galaa jira. Immoo rakkoo maali? Rakkoo jira tasgabbiin biyyaan jira. Maaliif hojjetii mootummaan kun waanti namni taasisan? Tole galatoomi carraa nama biraatiif kenni galatoomi. Galatooni. Jabaadhaati kooppiin sheerii godha nama kudhan sheerii godha. Hello Abdi. Hello. Afaan Arabaatiin illee nama dubbatu jira. Beektaa nama nan dubbadheedhaa yeroo jira. Ayyee. Dubbatu. Hello. Hello. Hello, salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. أخبروك الشباب عمان العالي نحن هنا في سجن شميت من سوء التعامل وسوء حتى المستشفيات لا يريد أن يذهبون إلى داخل المستشفى والأدوية هناك حتى تصرف لهم مجانا. هنا قلة في الأكل الآن أيضا يعطون رغيف وخبز وقليل من الإدام. هنا التعامل حتى يعني لا يحسنون التعامل. وأيضا العنبر فيه 63 سرير أدخلونا فيما يقارب 250 شخص هنا.
الله المستعان. فعند احد الشاذلين خطبه. هاي أفانا معرفاتين اللي دبت أجرين أفانا معرفاتين. الو. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ያው በኦሮምኛ እንደተናገሩ አሁን እዚህ ውስጥ ያለውን ችግር ለመናገር ነው። ኦኬ ተናገር። እሺ እዚህ ውስጥ ያለው ያው የኛ ጥያቄ ምንድነው? አንደኛ ሌላ ሀገሮች በሶስት ቀን በአራት ቀን ነው የሚገቡት። በፊት የታሰሩ 1 አመት 2 አመት የታሰሩ ችግር ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ጦርነት ስላለ ነው። አሁን ሰዓት ደግሞ ያ ጥያቄ ጦርነት የለ ምን የለ ሰው ወደ ሀገሩ የማይሄድበት ምክንያቱ ምንድነው? አንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለውን ችግር የታመመ ሰው ተገቢ የሆነውን ሐኪም አያገኝም። ያለ ሰው ልጅ ታሞ ግዴታ ሲወጣት ያወጣሉ። ያውም ደግሞ በጣም ውስጥ እያንቃቁ ይመልሱታል ያለ ምንም ነገር ማለት ነው። እና ይሄ ችግር ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሆነው? እኛ ኢትዮጵያውነት የሰው ልጅ ያው ማንም ሰው ወዶ ሀገሩን የሚለቅ የለም። ህይወትን ለማሻሻል ማንኛውም ብሎ ነው የሚወጣው ሀገሩ። ያ ሆኖ ግን ደግሞ ሳይሳካለት የለበሰውን ልብስ ሳይቀይር እዚሁ 6 ወር 7 ወር 1 አመት መታሰር ማለት ያለ ምንም ምክንያት ፍርደኛ ደግሞ ልጅ ፍርዱን ጠብቆ ይቀመጣል። የሰው ልጅ አንድ ኩብዝ ለሁለት ሰው እየተበላ ይሄ ያው ልትተው ነው። ታሰኒ ካለ ሰበብ ማድረግ ነው ያለው ችግር ይሄ ነው። ኦኬ እዛ ውስጥ አሁን እንግዲህ ምን አይነት ነገር ነው የሚያስፈልጋችሁ? አንተ አሁን ለምሳሌ ከታሰርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነችሁ? እስቲ ንገረኝ። የሚያስፈልገን አንደኛ በጣሪያ የለም። የሰው ልጅ የሚተኛው አንድ አንበር ውስጥ 250 ሰው በላይ ነው ያለው አልጋ እዚህ ውስጥ እንጣም ህጉ የእስር ቤቱ ህግ 30 ወይም 63 ብቻ ነው እዚህ ውስጥ መታሰር የሚችለው። ሰው በዚህ አልጋ ስር ኬሳር እየለበሰ ነው የሚተኛው። የሚለበስ ልብስ የለም። ሄድ ማለት የሚለበስ ልብስ የለም። በጣሪያ የለም። የዙባያ ኪስ ለብሰን ያው እንደራሱ በሶስት ቀን በአራት ቀን እየተመታ ይፈተሻል። ለምንድን ነው የሚፈተሸው? እንዲወጣ ነው። ከዛስ የምትለብሱትን ነገር ካስወለቋችሁ በኋላ ይጥላሉ። እናንተ ደግሞ ራቁታችሁ ነው የምትተኙት ወይስ? አንስቶ ባንጋሊ ያወጣል። ይሄን ነው አሉ። ኦኬ ቤት የሚያጸዳው። አይዋ አይ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይፍ ላይ ነው ያለው። ድምጻችሁን ብዙ ሰዎች እያዳመጡ ነው። ሪካርድ ተደርጎም ደግሞ በኋላ ላይ እንደሚሰራጭ ተስፋ አድርጋለሁ። አላህ ከዛ ጭንቅ ውስጥ እንዲያስወጣችሁ እመኛለሁ። እስቲ ሌላ ሰው ደግሞ የሚለውን ነገር ካለ እድሉን እሰጣለሁ ለሌላ ሰው ስጥ። መርሀባ ሼሪ ጎዳ ሼሪ ኮፒ ሊንክ ጎዳ ሼር ጎዳ ሄሎ ሄሎ አየ tole inshallah rabbi cinqii sana keessaa si baasu sagalee keessan hawaasa biraan gahaa jirra. Itti fufiinsaan duula qindaa'aa goonee akkasii maneedhaa sana keessaa gara biyyaatti garuutan waan humni keenya danda'u hunda sinii gochuudhaaf waadaa sinii gallaa. Abshii rabbi si baasu qaba. inshallah bareechaa du'aa nu godhaa Okay. Abdi Oh. Inte akan lupa tu Tole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ini sekarang ya kita mau baga tu apa itu dah karavan. Okey jadi hanya satu bus kita mau tahu bayangan kita nama ini bayangan pada kita matunan berlaku dengan kita dulu amatan dan dulu dengan sama dengan apa ya kita dokter namanya terus ni kan yo ya sana kuat sikit alana ikut nak kita gitu na
Daawwilee maalam dhimmoota jeequmna hattum balaa beela hattum shini addanaan bizun imbaasummaadhaan addanaan haajiraan bizeedha. Naawlos maalam moo baada maalam moo dhimxamuu hin dhalan. ኦኬ አመሰግናለሁ። አንተ ያስተላለፍከውን መልእክት በስልጥኛ ይመስለኛል። ሄሎ egaan obboleewwan dhageessanii jirtu afaan amaaraa, afaan oromoo, afaan silxeetii fi afaan arabiffaatiin egaa obboleewwan keenya maneedhaa sana keessatti rakkataa jiran sagalee isaanii dhaggeeffachaa turanii baay'ee nama gaddisiisa. Sila obbolloonni keenya karaa feesbuukii fi tiiktaakiitiin hordoftoota baay'ee qaban. Egaa tiiktaakiin kun adabbii jala jira. Lammuu laayiviitiin seenuu hin danda'u. Tiiktaakii 230 qabu sanaanii sila isaaniin seenaa. Inni lammuu laayiviitiin seenuu hin danda'u. Sababa kanaan tiiktaakii kanaan dhufe garuu hordoftoonni nama 500 nama 300 400 qaban otoo ajandaa kana otoo walirraa hin kutin yoo xiqqaate torbee tokkoof duula cimaa taasisanii akka yeroo duraa tokko tarii furmaanni hin argama jedhee tan abdadha ture. Garuu obboleewwan keenya baay'een isaanii xiqqoo dudduubatti nu jalaa harkifataa jiru. Inshaallah yoo rabbi jedhee wanti kun ijoolleen obboleewwan keenyas bal'inaan duula kanatti makamanii obboleewwan keenya kanaaf duula qindaa'aa goonee akka isaan mana sana keessaa hiikaman sochii bal'aa ni taasifna inshaallah. Isin hanga ammaatti sheerii gootanii sagalee kana dhageessistan kabajaa fi jaala guddaan isinii qaba. Kanaafuu gara fuulduraattis irra deddeebinee goonaa du'aa godhaa fi bakka jirtanitti hordoftoota amantaa kamiyyuu ta'a garuu namummaan kan isinitti dhagahamu obboleewwan keenya kanaaf bakka jirtanitti akka sagalee taatan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Gara boodarra immoo ammas laayivii seennee waan jiru irraa dubbannaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Ani Abdii Geetaachoo Abebee Caaliin ture. Booda immoo ajandaa lama kan biraan qaba. Dhimma obboleettii keenya tokko baay'ee dhukkubsattee Saawudii Arabiyaa keessatti rakkattu tokko qabadheen dhufa. Tarii yoo jiraatte samma daqiiqaa 30 itti fufna. Obboleettiin keenya mee as jala jirtaa laata? Obboleettiin keenya tokko as jala jirtaa kan karaa waatsaappiitiin dhimma kee tokko natti himatte yoo jiraatte gastiin si galcha. Yoo jiraatte obboleettiin keenya jirtaa? Okay. Okay, kottu viidiyoo seeniiti dhimma kee himadhu. Galatoomi ulfaadhuun bayinaa mee ammas ajandaa biraa qabna. Dhimma si himattu obboleettiin keenya tokko dhimma baay'ee ariifachiisaa qabdi. Mee gastii ergadhu. Hello. Hello, salaam alaikum. Wa alaikum assalam. Akkam? Alhamdulillah. Abeet. Inni kan jiraatu yeroo gannaati. Hello. Okay. Naannoo kaminaan jetteeti? Atandaaboo. Tole egaa amma xiqqoo laayivii irra jira siifan bilbila yeroo hin ba'u. Maraaba. Obboleewwan inni geessu bakka garaagaraa naa bilbilama. Viidiyoo bakka garaagaraa akkan deemee waraabu na gaafatama. Amma Asandaaboodha. Asandaaboo sinti kiiloomeetira? Mee agarsiis. Taa'eef Asandaaboo kiiloomeetira meeqa? Asandaaboo kiiloomeetira meeqa? Egaa Asandaaboon kiiloomeetira 50. Bakka garaagaraa inni kaan Asandaaboo jedha. Ammas immoo Limmuu Shaayii kan naan jedhe jira. Geeraa jira. Bakka garaagaraatti kan namni baay'een keenya miskiinni keenya rakkatu garuu an dhugaa dubbachuuf magaalaa keessatti xiyyeeffadha yeroo baay'ee jaalladhee miti kana magaalaa keessatti xiyyeeffadha yaa'ii waan na dhageessu baay'een keessan asirratti kaamil raayyaa argaan jira boleessa kiyya Saawudii Arabiyaadhaa yeroo dhiyoo dhufte jireenyi magaalaa kana keessa baay'ee ulfaataadha. Asii as deemuuf wanti baay'een kiroodiidha baay'ee nama rakkisa. Asii keessan daaboo deemuuf wantoota baay'ee nama barbaachisa. Asii kaatee geeraa deemuudhaaf waan baay'ee si barbaachisa. Hawaasni keenya garuu rakkoo garaagaraa keessa jira. Inshaallah rabbi furmaata nuuf fidu. Kana yeroo biraa yaada bal'aa qabannee walitti deebina. Asirratti obboleettiin keenya kunis irra deddeebiidhaan karaa waatsaappii viidiyoo sagalee fi suuraa natti ergaa turte maal akka taate rakkoo si nutti himatti waan ta'eef obboleewwan keenya rabbiif jecha sheerii godhaa mimi.
Rabbiif jecha sheerii godhaa. Sana booda dhimma obboleettii keenya kanaa immoo dhaggeeffanna. Obboleettiin keenya kun maal akka taate maal barbaadde akkanatti bilbilaa turte dhaggeeffanna waan ta'eef hundumti keessan sheerii godhaa. Ana isin ajajaara. Isin kadhataa duntaanii isin ajajaa jira. Obboleettiin keenya kun waan akka maal akka himattu hin dhaggeeffanna inshaallah. Ayyee. Hello. Assalamu alaikum. Sagalee kee ol fuudhi. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo. Nagaadhaaf deekkam. Nagaadha mee bilbila kee bakka tokko kaayetii. Bilbila kee bakka tokko kaayetii seeraan. Halo, nagaamoo? Hin nagaama, hin nagaama. Amma nagaamoo? Mee sagalee kee sirriitti akkasi dhaggeeffannuuf. Nagaa alhamdulillah. Kamuma amma jajamu. Amma nagaamoo? Hin dhaga'ama mee maqaan keenyu maal taate waan jiru qaba waan muraasaan isinatti himteetta namni biraas waa'ee kee natti himaa ture tarii ajandaa bakkuma biraatti qabaddee sii dhufaanaa jedhuu dhuftee seentee mee waan jiru nama 109 jira obboleewwan keenya mee hundi keessan rabbiif jecha ispeeshaalii obboleewwan keenya biyya garaagaraa biyya Oromaa keessatti faffacaatanii jiraataa jirtan rabbiif jecha sheerii godhaa mee nama 10 sheerii godhaa rabbumaa jecha galatooma ulfaadhaa mee itti fufi mee maqaa kee irraa kaasii maal akka taate mee nutti himadhu. Maqaan koo Zeenabaan jedhamaan dhalattuu ijoollee Aggaaruuti. Na dhukkuba ture beektaa sagalee ergeen ture ijoollee hedduutti guruppii tuttuuqa irratti isheen gadda himadheen ture keessatti dawwalaa turan anatti himate ijoolleetti. Na kufeetanii ture na wajjitti na dhukkuba ture beektaa hedduu mana yaalaas dhaqeen ture kalee kana lammanii fi maaxinii na miidhame. Mana yaala akkaniin yeroo baay'ee akkamameera bu'aa tokko naa buusuu hin dandeenye. Amma dalagaa dhaqdhaqeedhuma mana jira. Qaatan hojiirraa bahee sooma Shawwaal keessan bahee hojiirraa manumaan jira amma yoo taasisudha. Haakimii dhageera garuu maftee namni akka madheeras na dhiisuu dide beektaa amma baasee natti jabaataa dhufe. Kanaafuu hedduu na dhukkubaa hin jettu. Naammanni Oromoo hundisaa akkana gargaaru akka biyya na galchan barbaada. Kanuma kabajaaf jaalalaan gaafadha. Musliima kiristaana tun jedhina biraa dhaabbatu biyya. Maaltu si mudate mee jalqabarraa kaasi? Maaltu akka si mudate mee nutti himi? Maal taate maaltu si mudate? Nan kufee mana Arabaatti kufee achiin gizeen kufu miidhame maaxinii keessan na miidhame. Kalee lamman maaxinii kuu keessan miidhame. Yeroon kufu jechuudha. Mana yaalaas dhaqeeraa akka madheeraa na dhiisuudhuma didee. Kun amma maaxinii keessan dalaguu hin danda'u dhaabachuus hin danda'u hedduu na dhukkuba jechuudha. Yoo fiicha na dhukkuba waan dhaabadhe soon ta'an dhukkuba. Maaxanii keetii rakkoon? Mana yaala dhaqxeen maal siin jedhanii haakimoonni? Kana dhukkuba. Miidhamtee taa goddaamte naan jedhan. Si goddaamee jira maaxiniin kee keessi naan jedhan doktoroonni. Naan immoo amma hojiin dadhabee dhaabachuus hin danda'u waan ulfaatu kaasuu hin danda'u. Hojii hin danda'u jechuudha manumaan jira. Okay. Erga hojii dhiiftee hojii Arabaa dhiistee manatti galte ammam ta'eera mi'aati? Shawwaal guyyaa ijichitti baasee Shawwaal guyyaa lama kan manatti galchi iddoo hojiiti. Mana jira ammayyuu. Amma maaltu si barbaachisa mee siin nutti mee maaltu si barbaachisa mee? Antikkeettiidhuma ijoolleen na gargaaranii akka gara biyyaa qofee na galchan rabbumaaf jedhanii namni yeroo fayyaa qabu eenyu hunda lagata waan ta'eef haafiyaan kan rabbiiti hundi namaayyuu kana gargaare biyya qofa na galcha. Kana qofeedhaan kan hin barbaade. Maal waa tokkoyyuu kan bara. Maaliif akkamamuus hin danda'u mustashfaa biyya kanaa si qaamaa na gaafatu waaree na gaafatu waan ta'eef biyya koo galee hundeessan fayyadu biyyatti yaalamaa biyyuma kanaa qofee galuu barbaade. Tole. Mene
Eshi obboleewwan kabajamtoota obboleewwan ilmaan Oromoo hordoftoonni amantaa Islaamaa, hordoftoonni amantaa Ortodoksii, Pirootestaantii waaqeffata hundumti keessan Rabbiif jecha keessattuu biyya Ormaa keessa warri facaatanii jirtan Rabbiif jecha mee warri gargaaruu dandeessan akka gargaartan isinitti himna. Warri gargaaruu immoo hin dandeenye viidiyoon kun nama baay'ee bira akka qaqqabu barbaada waan ta'eef yoo dandeessan nama 10 share godha. Rabbumaa jedhaati nama 250 wayitu jirtu hundumti keessan mee nama 10 share godha. Nama 10 erga share gootanii kaatanii immoo amma dandeessan koppii linkii godha. Yeroo 20 isa ta'u yeroo 30 isa ta'u yoo koppii linkii gootan namni biraa viidiyoo kana argee dhufee nu ilaaluu danda'a. Yaa Rabbi obboleewwan keenya biyya garaagaraa keessatti rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jiru, baay'ee dararamaa jiru. Jaallatanii miti biyyaa kan ba'an rakkinatu biyyaa baasee biyya ormaattis gadi bahanii rakkataa jiru. Obboleettiin keenya kun fayyaa biyyaa baate, aggaaroodhaa biyyaa baate, nagaadha, qaamni si qulqulluudha. Garuu hojjettee of jijjiiruu jettee biyya ormaa keessa dhaqxee jechuudha. Biyya ormaa mana arabaa keessatti walii gadi fiigduu kufteeti kan isiin balaan cimaan akkanaa irra gahee mucaan kun akkas taatee fuuldura keessan dhaabataa jirtu. Hundumti keessan baay'een keessan kan mana daawwachaa jirtan parsantiin 99 nama biyya ormaa keessa jiru. Biyyoota arabaa keessa jirtu baay'een keessan parsantii 90 wal. Biyya arabaa keessa warri jirtan immoo balaan arra nagaan oltanii bor waan isin irra ga'uun beektan. Kanaafuu Rabbii jecha obboleewwan koo kan na beektanis kan na hin beekne kan mucaa kana beektanis kan isiin beeknes wanti bor isin irratti dhalatu hin beekamu. Rabbi balaa akkasiisin irraan ga'anii yoo dandeessan viidiyoo kana share godha. Namoota gurguddaa biraan nu gaha. Obboleettiin keenya kun irra deebitee rakkoo si himattu maal akka taate nutti himattu sana booda obboleettii keenya kana waan dandeenye gargaarree gara biyyaatti galchina. Rabbummaa jecha sin gaafadha kan tarii kana nu gargaara siniin jenna deddeebine jaallannee miti wallaahi antuu sooressa ta'e tu waa qabaadhee gadawee sin kanan gaafadhu sin gaafachuu miti karaa irratti nama argu viidiyoo waraabee sinii maxxansu waan qabnu waan hin qabne irratti immoo waa gochuu dandeenya kan qabnu garuu isin garuu birii tokkos birii lamas 100 yoo nu kennitan 100 namni digdamni nuu kennu 2,000 ta'a. Namni 2,100 nuu kenne qarshii 200 arganna jechuudha. Karaa sanaan immoo nama keenya nu jalaa rakkate obboleettota keenya bakka garaagaraa nu jalaa kufan gara biyyaatti deebisuu dandeenya. Mucaan kun yoo xiqqaate umuriin isaa waggaa 27 akka taate mucaan kun hojjettee maatii fooyyessuudhaaf biyyaa baate. Haadha qabdi, abbaa qabdi ta'a, maatii si fooyyessuudhaaf biyyaa baate ta'a. Garuu akkisiin niyyattee baatee fi akkisiin karoorfattee baatee fi akkisiin itti galaa jirtu adda. Yaa biyyaa hojjettee maatii gargaaruu biyyaa baatee itti waa tokkoon hojjetiin gara biyyaatti deebi'aa jirtu mucaan kun. Waan ittiin biyyatti deebitu immoo dhabdee isinitti bu'aa jirti yaa uummata. Rabbii jedhamee namni 100 jirtan kun mee sheerii godha ammas inuman sin ajaja irra deebi'aatii nama 10 sheerii godha. Irra deebi'aa ammas nama 10 sheerii godha. Meemee irra deebi'iiti nama haaraatu amma dhufe nama 300 galeera sila nama 100 wayi ture mee irra deebi'i utuun dhoksin akkuma natti himatte rakkinni himatee namatti dhufu balaan himatee namatti dhufu irra deebi'i himiiti sana booda maal gochuu akka qaban dubbanna waan ta'eef mee irra deebi'i himadhu rakkoo kee obboleetti koo. Ayyash. Koi shana tan ko ta dibena. Ishii godhan. Obboleewwan shayyi Allah hin deemina viidiyoo mucaa kana dhaggeeffadha sheer godhaa fi mucaa kana gargaara. Amaanaan siniin jedhaara wallaahi. Ayyena kala na duk buqqoy. Maal akka taate kala sama undum warin dhageenyatti irra deebi'anii himaa. Ishii. Ani kufeetanii kanan dhukkubsadhe mana arabaatti tun dalagadhu akkuma namaa jechuudha. Kanaan duraanis fayyaan ture, aafiyaan kan rabbii ture. Yaa ilmi namaa kamuun tan du'a si duutiin jira. Kufeetan mana arabaatti tun hojjedhu balaaxaa irratti kufee kan na dhukkubaa jiru amma maaxinii kootiif kalee koo lammanii. Mana yaalaas dhaqeera kanan nageessumoo na dhiisuu hin dandeenye. Na didi amma natti ammaatii na dhukkubaara waan ta'eef. Yaa ugaama namni kamiyyuu islaama kiristaanatu hin jedhin na gargaaree oromummaa qabna amantiin illee walitti qabna warra musliimaas warra kiristaanaas oromummaa qabna rabbiif jedhanii na bira dhaabbatin hundi jara garuma biyyaa na galchanuu na gargaaran kanuma qofeedhaan wanni hin barbaadu jechuudha. Gara biyyaatti galuu barbaaddaa? Akkas
biyyu mangalee yaalamaatitti yaalameeras na dide waan ta'eef biyyu mangala yoon fayyasa hin fayyine yaani haadhuma foon biran galee jechuun barbaada. Haatiif abbaan kee lubbuudhaan jiru? Laa abbaan koo dheengaddan narraa deemu. Haadha koo beeku. Kanaafuu mammaa kee qofatu jiru jechuudha. Tole, obboleettiin keenya egaa Saawudii Arabiyaa jirti. Saawudii Arabiyaatu dalagattuuti kan isiin kuftee. Obboleewwan keenya egaa waan dandeessan akka isin gargaartan nun barbaada waan ta'eef mee namoonni gargaaruu barbaaddan akka isin galtan nun godha. Akkaawuntii obboleessa sii irratti waan dandeessan akka gargaartanii obboleettii keenya gara biyyaa galchitan. Saawudii Arabiyaa magaalaa kamiin jirta giifti? Riyaadiin hin jira. Yeroo ammaa kana Riyaadiin jirtaa? Imbooyin bakka abshirshi imbooyin obboleewwan keenya gargaaruu dandeessanii akka gargaartan goona. Akkaawuntii obboleessa keetiin natti himi. Baatee baafattee dhuftaa? Deebiseensi galchaa? Baatee baafattee dhuftaa yookiin waatsaappii irraan naa ergiiti? Waatsaappii irraan naa ergi bayii deebii kottu sin galchaa. Bayiitti deebii kottu waatsaappii irraan naa ergi. Ammoo sin galchaa. Ayyesh. Ishi.